macin kuma addunyaa kana kan daddabe anneen heeruma jireenya kana keessatti heeruma zuraadee bakka misraanii jinaafata firaatee jaaxee argee haasoo taphadee kufalee jaaxee tasgabbeessee abbaa waliin yaadee beekee yaadeen yoo argan qalee dubbaaruun barbaade ammoo zanaamataa yaadee irra malee aboo ana macin dhimma jiraachuu wallahi jireenya kana keessatti ammoo nazar sarara kala mataasee wajjin jiraachuu malee akkasuma hin taasuu dhageesse wallahi jireenya kee keessa gammachuun fadha waan ta'eef gammachuusa rabbiin haala balu waan ta'eef ani jireenya kee keessa gammachuun fadha jechuudha akkasii waan ta'eef obboleettii namni haala akkasii rakkoo keessaa hin baane jechuudha tan akkasii isinillee yaaduu nama qabdanii waan ta'eef anillee keessaa hin baa waan ta'eef rakkoo hin qabu akkasii isin jaaliitti jiraa akkasiiti. Ada beta zarawa hati mana le ne sa hote dero dabbara me auto friday basi mana ati nan zara kan beta auto me mamno ante biro isa hote Drago itu kan apa galta mana masih drago pa iya bu video tekan galje aye video tekan galje bas akan mati dia tanah bas si asik galte gabasan ne gara abdi jane asik galje kasih nama kaise gali jirengitu no to kongo la mana itu dah na wala ilma basi di bisi ngale nami branjo apa sih nanti abdat naga ga wala wa ya da hese ni wala esa dia senti ana mana lenda woltre ne sekan aku jirengi wala ala kana da wala na ro gine tu daga ni ni da wala da aye aku jirengi ala kana da wala na ro ayo ma ayo ya Allah ayo ma tiago Sarap bilang benda. ayo mo ta kasi tinaga gabta to ora Naga ka wala. Ermo namba jireenya hona dadhabe ana madalagaan ismudii na fakki waan ta'eef anneen yeroo bakka jireenya hona dadhabee dhageesse. Wara to godhata keena kan ni neeruma biyyatana ta'e Yeroo boona ammaan tana akkamiin taaree biyyatana ta'e heerumtaas laaka yaada kan akkamiin taaree awwayin tana keessa jira hayyee hay ati maal taate te heerumtee cinqii na keessa hayyee obbolummaa rabbii walii qabna malee wanta ka walitti hin qabnu dhageesse tamam leesh asitti makaraa manaa naa irraa kabalaji tamam waa hunda naa irraa kabalaa raashina mana keessaa naa godhaabe anaa kiraa manaa irraa kabalaa anaa kutaabe hatta aannan ilmoo isii anaatti yaata atis moo inni cikkuu fi gubbaan dhuftee laa haboosee akkasuma ta'in jireenyuma biyya namaa tana qaba waan jireenya biyya namaa jaarsi sitti guutee si biraa deema jaarsi taanaan sitti guutee si biraa deema ol gara galtee atis kiraa sirraa kabalaa reeboon aaddeeti jaana mashaqaan gingilii abbummaa fi banna jaani aaddee caljii ta'a nageenyi kun dubaraa haboo singulummaan ammaan tanaa san bakka anurra deemtee jirti kamere singilummaa tana wayyaa yootich akkasi eegettee fooyyee rakkoo ati hin heerumin nimeetta fakkeenyaaf ati hintu yoo haraaraadhaan dhugaadhaan akkan jettellee haraaraa sana jimaa fi kanaa fi barcaa fi waan yoo shishaa feetallee siifin bichisiisa garuu ni beekta konfoleessa mana namaa deemu kana jala hammaa maxaraqaa oluu dadhabu waan ta'eef sanumallee tokkicha kee harka qabadde yoon fi wajjin jiraadde irraa hariifana fakkaattee boo mee akkanatti akkam jettaayyee intala waan shishaan bitadduun dhabeemo bartunuu ta'ee heerumte naqinqiteetiin danfa kiyarraa kiraarraa kabalaa jiraan heerumte san na dhageeffadhu aboo isii miillaa dhukkubamoo ijaabba qabu maali isii maali garaa qabdi ilmaan lama irratti isee kutee ilmaan lama wajjin maal dalagatti garaa qabdi isii san naayame anaatu itti dubbata akkamittiin talfayyaa qabda akkamitti namni sirra habootii irratti ibdiftee jiraatta jeetti dubbadha aboo maali waan hundaafuu mataa shishifin godhin lubbo maal jechuudha aboo an tana keessan jiru an ammoo obboleetiin biyya taanaan natti aarti tamam duriyyan gaafa amma boru obboleettii jammi yooti jet qabatee naan jetti antana ka kaysan jiru anumaan ala shaara rabbaatee yeru kaysan jiru waan akkana haboo yaani akka sadoon ta'e namni kun heeruma tanaatti heeruma nan dorkina boo ala kaysan tanaatti heeruma nan dorkina yaa fi tanamaatu nu gubdi adde ati mara imaami ati ra imaami inu arga kiyya kaysan baan tanamaatu khararraa fideetiin asin na gubaa jirti amma yaajii takkasitti harka keessee si eegatu san naffi didalaasa wallaalaa siifi iyyamaa yaame yemma inta telefoona yammachaa jirta moo maal godhaa jirta ay numa dhuftee
Hai. Intalti mashaqaan gingilii abbumaa fi banaan danda'u obbaleeti. Naamusa an taa'imee. Ilmoo namaa guddisuu biyya tana hin dhufne obbaleeti. Jaan guddisa geetii hin dhufe. Wai. Hai. Haja. Intalti nama goofteeru. Heerumaa biyya tana dhufte moo ofirraa hin jijjiirattee dhufte. Siin garsiisa sanis kuma maamaa jirti. Nayyaame je tan marka hayaaga eeggatsan nayyaame abo tan marka eeggatsan nayyaa Si biyya dhufu jirti. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Way arama kullu. Arama kallo lalde taate diini na laabbate. Maali? Wai. Tunis karaan kan malee. Biyyoon dalagarraa ammumaantana dhufte hin turre. Ayyee. Mushaarri ammumaantana fiti. Asin dalayiddu. Ayyee. Ammoo gisee dhuftu. Walle wariyaan biyya tanaa haa firisi bastaqsii qarshii takkaa tanaan mataa footiimi. Mataa footii akkamiyyoo suuraa irratti erganii jaalala qabsiisan na fakkaatti. Habo niin heerumaa hundattu. Yani isin ati duuba maachisi sitti himattee kana mana maawwallolee dagaa turte. Qaatiraa maaliitiin bulu? Aaraan mataa na tuqe. Aaraan gaanaa. Aaraan kana ati dheengadda shaararraa si fiti. Isinis borumoo karaanis karuma keessa. Baay'aati bakka hundatti shaararraa si fiti jettee kaawwatee guututti natti raasirree maal taatee? Maal taatee maaltu fidee shaararraa si fiti moo ummata xurii narra buufattee narrattis daltee intaltu kana tumu barbaadde moo kam jechuu barbaade fayyada. Mijoona heerumu. Hai maal hai mooqa hijaa taatu cinkii anarraa qooddattuu binta. Cinkii maalirraa qooddatte kana jibbeetiin biraa deeme ka ol seene guutuu miila ol seene guutuu irratti keewwate kan naan jette intalatti waa'ee intalee heerumi. Intalee heerumi. Balaa heerumi. Heerumni siifuu maal goone inta. Siifuudha. Inta heerumni siifuu maal goone hin jebale heerumni siifuu maal goone. Duuba isii agarraan lolirree. Isi agarraa hin lolini maal tafiti. Hai ati dheengadde tanaakan qabattee taan gara qabattee nan diinqofte. Hayyee. Dhalte. Ilmoon tun maal fakkaatti? Maal fakkaatti? Hai waan fete haa fakkaattu. Hai ati duba isiinis akka fiyyaa kana dhaltee ammas ilmoo taanis harka fudhattee haa dhuftu barbaadde. Duuba kam goota? Hai naamusa ishiitiin teessee obbo. Naamusa isii. Mashaqaan gingilii abbumaa fi banaa dhagaye. Beekee bar. Amma ati kan loltee miire. Loltee bar amma. Isiin tun aboota iyyatanaa asitti hin beeku baasa laamaa jette kam goota ayyee. Maal salaamaa? Bara obboleettiitiin jaallale. Ati atuu Maal taatee? tadhalte kan nuun deemtan. Tadhalte. Intaan biyya tana keessatti. Ati maa heerumtee dhalte. Ati maa heerumte? Ati maa Intaan anasitti yamanitti heerumeen. Yamatti tummaa illee taate guddisu jirtu. Itoophiyaatti heerume. Sanuu as fiddee guddisutti hin jirtu reetu bakka feetetti heerumtee. Ati numa dhufteewu. Atu numa Maaltu karaanis kan muka anakkaatti an joofete tamaan taniin siin jiru arraboota tamaan. Arraboota maaltu fidee? Akkana maana agootemi. Akkana hai intaan kana namni namaa wajjin nyaachaa tuma haamma tana deemaa keessaa na bartee. Akkasii jenne. Duuba horee. Ati namaan tana gabaabdutti. Sii tole haamma irra xuriin irra buufatte. Naatoo naatole. Xuriin irra buufatte duuba irra Rivaalis godhaa turii qabu duraanu an turiin qabu ati yoo ati turiin irra buufate malee. Atu na jalaan jiraachutti jirtu. Atuun inta maaltu gahaan giraachisaa Ani akkasii miti. Amma mijoota haa kan nuti maaltu na sirarraase dhugaa haala saalan akka namatti kaan agooti jirtu. Arra ammoo maafi balleessitu. Maafi balleessita. Maafi balleessita. Salamni kun hoggaa ifi cinkii seene nama kaan illee allayyaa duubaa maatti gadhaa'uu barbaadu intalli fi allayyaa seene tunis allayyaa seentuuf deemta. Allayyaa seeneree baasa laakuun fiifin jibbee ufuuf jeeni barama. Ufuuf jetteeni. Maaleemi sibira dhufeemi akka namatti akkas wajjin hin jiraachuu jiraami maa jaanii efa qalee jirraasii dalla'uu jammadu. Hindakka bu'aatti waan akkanaa tana anuma achi dhagaa roobisan inni heerumaa barbaannaan shaara irratti heerumti deemte. Laadii biree haa heerumu. Alaaf taalee. Tiin kalaasitti loltee. Ayyaa qabsiisa. Waan loltee haame. Wallaahi billaa hin taleeru. Ofii meeqaatti seenee si akka ragga shugulu jiraati. Tamaam. Tanaa jettee wanni qalbiin si cabtee akka bashoo eeloo duuba ta'etti sunsuma duuba hin taanetti wallaahi tokko harka qabadhu farajii ta'e jiraadhu. Maal hin tal? Ajaalatanii irraa dhalanii nama jaalatee namarraa odola. Wallaahi wayi hin tal manguddittiin maal feetee hafi wallaahi akkanuma gisee hin tal. Maalii ta'uu dadhabee. Intalli namatti naamana biyya keessa dadteessanii wali naamatanii hin jirtu. Yoo barbaadan harka qabu qabatanii tuma siibiisillee shaararra waliin beekanii baasanii dhageessee isinuun beekoon. Haalaas nuti haala sana dalagaa. Duuba nuti manni qabnaa. Amma irraa ba'a. Alaayif taalee. Mana dhabnu jennee ittisa. Fudhaa yaa ana raayee. Hayi. Namni namaa nyaachaa tuma nama nyaachuu eegale immoo sabana haa. Duraanuu jaalitte mi'a keessatti mi'a fitii ilmoo harka kiyya dhalte sana ni laala. Ni laala. Amma haati amma baana buufattee. Kai
Baana irra buufattee Maalis irra buufan. amma baana irra buufattee Baa- akka maalis haala irra duraan gara tiim dhufte harka tiim fudhattee. Furallee bagaan furallee. Yaa. Manni hakkee qofti manni ammoo kanaa miti mana jaan oliin. Deem manni hamilee kana malee biraatti jira. Qabrii ganaa ta'e gata mana Qabri deemtuti waan dalagatanii dalagatanii deemaa qabri yoo isin